Ijaarame tajaajila kan eegalee waggaa 9 dura ture waggoottan afuriifis hospitaala sadarkaa jalqabaa ta'uun tajaajileera. Hospitaalli waliigalaa Aggaaroo hospitaalli kun gara hospitaala waliigalaatti wayita guddatetti hojiin babal'isuu waan hin godhaminiif tajaajila fayyaa dabalataa kennuuf rakkisaa ture. Kana keessaayis tajaajilli namoota daran dhibamaniif kennamu isa tokko yoo ta'u yeroo ammaa furmaata argachuu isaati ogeessotni fayyaa kan dubbatan. Kutaa dandamannaa jechuudha. Isas Gurmaana uummataatiin fi dhaabbata kooddee jedhamurraa fayyadamuudhaan kutaa isii hubannee yeroo ammaa kana duraan dhukkubsataan baay'een tajaajila dandamachaatiif gara Jimmaatitti ergamaa turan amma asumatti tajaajila kan argataa jiru jechuudha. Xiqqoosee hanqinni ogeessaa illee ni ture. Hanqinni humni amma daa'ima galuutii fi amma ogeessa tajaajila kennuu xiqqoosee waliin simu ture. Kun amma ta'e xiqqoo jijjiiramni ni jira. Rakkoon tajaajiloota namoota daran dhibamaniif humna namaa wal qabatee hafuramuu malee tajaajilli wal'aansaa balaa tasaa ammas dhimma furmaata barbaadudha. Rakkoo kana furuufis birrii miiliyoona 11 ministeera fayyaarraa argameen gamoon tajaajila wal'aansaa balaa tasaaf oolu ijaaramaa jira. Haa ta'u malee hanqina kutaa wal'aansaa wal qabatee daa'imman kichuun ammas kutaawwan dhidhiphoo mana fincaaniif jedhamanii ijaaraman keessatti wal'aanamaa jiru. Ijaarsaanis wal qabatee gamoo adda addaatiin wal qabatee rakkoo baay'eetu jira ture jechuudha. Keessattuu kutaa daa'immolee kichuu guutumatti hospitaala keessatti istiraakcharii keessatti kan nammatame waan ta'eef isa kana manni fincaanitti itti cufneetti itti fayyadamaa kan jirru. Maashinoota kan argansuu daa'imootaatiif barbaachisu CPAP meeshaan jedhamu kan daa'imoota ittiin arganan jechaadha. Hanqinni meeshaa sanaas ni jira. Meeshaalee keessaa jechaadha. Sana nu mudatee jira. Rakkoo tajaajila namoota daran dhibamanii dursa hiikuun kan barbaachiseef sodaa wayita baqaqsanii yaaluu uumamu hambisuuf jecha akka ta'edha. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Abdulkariim Gaalib kan dubbatan. Kanaan wal qabatees bara 2014 namoota 900 oliif tajaajilli baqaqsanii yaaluu milkaa'an taasifamuu isaati kan himan. Kana malees rakkoo tajaajila daa'imman kichuu wajjiniin wal qabate hiikuuf hojjettoonni hospitaalichaa bulchiinsi magaalaaf hawaasni qindoominaan hojjetaa jiruudha kan isaan jedhan. Kutaan dhiphoo ta'uudhaaf mijataa ta'uu dhabuudhaan daa'imman kun infekshinaan saaxilamuu istaandaardiidhaan yaalamuu dhabuu yeroo malee dhalachuun kun illee sababa ta'uu isaa adda baafannee kutaa kanaaf mijataa ta'e illee daa'imman kanaaf sagalee taana jennee bara 2014 gamaggama hojii yeroo dhuma irratti raawwanne hojjettoota keenyaan marii gaggeessinee jennaan hojjettoonni naannoo qarshii miiliyoona 1 waadaa mindaa jiraarraa faayidaa argatanurraa waadaa nu galanii daa'imman kanaaf anatu sagalee ta'a jechuudhaan akka birriin kun hojii jalqabsiisu waadaa nu galanii jiru. Hospitaala Aggaarootti daa'imman dhalatan 1,000 keessaa daa'imman 30 lubbuun isaanii akka darbuudha Dr. Abdulkariim kan himan. Rakkoo kana hir'isuufis meeshaaleen hargansuu daa'immanii CPAP jedhamu akka barbaachisu eeruudhaan meeshacha argachuuf dhaabbilee garaagaraa waliin dubbachaa akka jiran ibsaniiru. Kana malees rakkoon kutaalee wal'aansaa wal qabate hanga walakkeessa bara 2015tti ni furamaadha kan isaan jedhan. Maanajimentiin hospitaalaa madda galii adda addaa burqisiisuudhaan naannoo miiliyoona 1 yoo waadaa gale walumatti miiliyoona 3 kan hirmaachisuudhaan qaamolee aanaa gommaa, aanaa guumee, geeraa, aanaallee tajaajila hospitaala keenya irraa fayyadamu kan hirmaachisuudhaan walumaa galatti naannoo miiliyoona 5 kan karoora qabannee jennu tajaajila kana kutaa tajaajilaa kana ijaaruudhaaf bara 2015 walakkaa waggaa irratti illee almost blookii kana ijaarsa isaa xumurree tajaajila daa'immaniitiif akka oolchinu karoorfannee socho'aa jirre. Walitti qabaan boordii hospitaala Aggaaroo obbo Naziif Mahammad Amiin gama isaaniitiin hawaasni magaalaa Aggaaroo rakkoowwan hospitaalichaa hiikuuf tumsa olaanaa taasisaa akka ture eeraniiru. Kana malees hojjettoota hospitaalichaaf hawaasa hirmaachisuun rakkoon tajaajila daa'imman kichuun wal qabate yeroo gabaabaa keessatti furmaata akka argatu dubbataniiru. Bakka daa'imman kichuun hadda dhalatan itti yaalaman hanqinatu jira. Birrii miiliyoona 5 karoorfannee hojjenna jennee jirra. Kana keessaa hojjettoonni bulchiisa magaalaa Aggaaroo hospitaalas keessa argamanu birrii miiliyoona 1 mindaa isaaniirraa arjoomanii jiru. Akka boordiitti immoo bulchiifni magaalaa bajatarraa miiliyoona 1 hundeeggara jennee murteessinee jirra. Hawaasa naannoo kanaa hirmaachifnee miiliyoonawwan hafan 3 guunnee miiliyoona 5 bakka daa'imman kichuun hadda dhalatan itti yaalaman baay'ee murteessaadha bakkichi. Ijoolleen utuu yeroon hin gahin sababa adda addaatiin dhalatantu jiru. Kun bakka jarri ta'anii itti yaalaman barbaachisaa isaaf bara kana karoorfannee jirra. Hospitaalli Aggaaroo guyyaa guyyaadhaan namoota hedduuf tajaajila waan kennuuf ammas ijaarsa dabalataa barbaada. Kanuma faana hospitaalicha humna namaaf meeshaalee wal'aansaan cimsuun dhimma yeroon kennamuufii hin qabnedha.